أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده 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 ورسوله ورسوله وأن وأن عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله dhugaan ka gabbaramu dhugaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre Allah malee akka hin jirre ragaanan baya. ragaa nan baha. Nabi Muhammadis Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi dhumaa ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii keessa kiyyaan amanee keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaanan ba'a. arraba kiyyaan ragaa nan baha. Yesuusis garbicha rabbii fi garbicha rabbii fi ergamaa rabbii malee ergamaa rabbii malee waaqayyo kan taanee fi waaqayyo kan taanee fi ta'uus akka hin dandeenye ta'uus akka hin dandeenye ilma waaqayyoo fi ilma waaqayyoo fi waaqayyoon dhaaluu akka hin dandeenye waaqayyoon waaqayyoon dhaaluu akka hin dandeenye waaqayyoon dhaaluu akka hin dandeenye keessa kiyyaan amanee keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ammoo arraba kiyyaan ammoo ergamummaa isaa fudhadheera. ergamummaa isaa fudhadheera. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masha Allah. Buleessa keenya taariku. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Rabbi kiyyaaf galanni haa galu. Rabbi kiyyaaf ammallee galanni haa galu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaaf galanni malu. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitab. Rabbi isa nabi Muhammad irratti Qur'aana kana buuse. Rabbi isa subhaanahu wa ta'ala dachii fi samii kana uume. Allah sanaaf galanni haa ga'u. Rabbiin karaa jal'inaarraa karaa dhugaatti si fide. Dukkanarraa ifatti si fide. Ilma namaa gabbaruurraa waaqa tokkichaatti si fideef Rabbiin subhaanahu wa ta'ala galanni isaa haa galu. Islaamummaan waa hundumaarra qabeenya ofir, ilma ofir, intala ofir, abbaa ofir, haadha ofirra islaamummaa. Wanni islaamummaadha jennuuf waa hundumaa dursa waaqayyo Rabbiin Allah nu uume sanatu dursa waan taateef haadha keenya abbaa keenya hundumaa dursa kan dursu eenyudha? Allahtu dursa. Isatu nu argamsiise waan taateef isa nu argamsiise sanaaf isa nu jiraachisuu jiru kanaaf oksijiinii har'a ittiin siin danda'ee dubbataa jiru kana kan naa kenne Allah sana waan taateef Allah sana argachuu keetiif hedduu gammadaadha. Allahadhaaf dursa kennina kan maatii keenya kan abbaa keenya kan eenyuyyuu booddeerradha. Oksijiinii osoo dhabdee haatiif abbaan kee mana yaalaa si fuudhanii fiigan malee oksijiinii Rabbiin Allahan kun sii kennaa jiru sii kennuu hin danda'ani. Lubbuu har'a Rabbiin subhaanahu wa ta'ala si keessatti qusatee gizee sii kenne kana haatiif abbaan kee doktoroota fuudhanii si naannessan malee lubbuu sii kennuudhaan danda'an. Lubbuu kan sii kennee jireenya sii kennee akka jiraattuuf akka gaarii dalagduuf akka isa qofaaf sagadduuf akka isa qofa kadhattuuf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jireenya kana sammuu miizaanaawwii taate kan maraatu siin goone kan xoshii siin goone sammuu nagaa si kennee kan miizaanarra akka keessa ilaaltu si godhe Allah sana waan ta'eef Allah sanatti baga dhuftee baga gammaddee tokkichummaa isaa baga fudhattee jabaadhuu siin jedha. Rabbiin irratti si haa jabeessu. Karaa irra dhufte immoo ijoollee biizii taatee dhaggeeffachuudhaan akkuma har'aa kana jala seentee sirriitti beekumsa tokko akka dabalattu abdiidhaan qaba. Buleessa kiyya hedduu galatoomi ulfaadhu siin jedha. Akkas inshaallaati. Galatoomaa ulfaadhaa. Miseensa waraanaatidha. Yoon du'eesse mana amalee man du'a dheetiin shaadaa qabachuu murteesse. Musliima malee jannatan galu fa waan jedhuun dhaggeeffadhaas jala taa'e. Kanaafidha. Galatoomaa isin galatoomaa.
Nagaan rabbii isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Gaarii koo hin baay'ina taayitu dhaggeeffadhu. Mana godha inshallah. Rabbiin Quraana isaa keessatti dubbatee maal jedhe seetan boqonnaa sadaffaa lakkoofsa 102 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جل ربي سبحانه وتعالى يا ور أمنتني صدى ربك سنيما صدى لا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمات تمن اللي هندوئنا مسلمات تمن غرقوت اللي نفينا جل إرجم ربي صلوات ربي وسلامه عليه سوي مسلمين بلا ما بلا مرتي لا يدخل الجنة إلا نفس مسلم مسلمة لبوتات مالي جنة كان قلت تكون جرتو أن إرجم ربي صلوات ربي وسلامه عليه علمنا ما كرات أقام لك تيمبيك علمنا ما أقام كم أمانتين سري كم كتيمبيك على الأقل يوندو مسلمة إندو أجئتنيني غافة جرو هجم توكو أمانتين إسلاما كأدوغا أمانتي سري تأوسا namni osuma beekuuti kam keessa yoo jiraatu malee yoo du'e namni amantii biraarra ta'e du'uusaa hin jaallatu guyyaa tokkoon toobadha guyyaa tokkoon islaamummaa dhufa guyyaa tokkoon keessaa ba'a harka maatii keessaan ba'a harka namaa keessaan ba'a utuu jedhuuti rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaa kanarraati isa godaansisa jechuudha. Subhaanallah jedheetanii mi dubbi akkam haasa akkam namatti toltu mee ilaala. سبحانك ربي إني كنت من الظالمين يا ربي كياتي وهم دريو قدت الحمد لله يا ربي ربي مسلمنا قد وبليس كيا ربي سبحانه وتعالى إسلام ما هرقا مجوسا أرقدتك أنا ربي كيس سجراتي نجن ماسا غارم ماسا أرقتي أمري إرتي ماتي قرتي علمو قرتي إسلام ما اتجراتي برتي برسيستي ورّا ربي فوام قدّا دبرسيتي غرا ساتي ديمو ربي سيادة أيسو بكا جرتو خانا كيسا ربي نغاد أماتي كتي سيادة بيسو ربي دو أجد أمتو أجسر راها كبو ربي نغاد أنا كباتي نغاد أماتي كتي سيادة غلچو إسلام ما أوفي كيف رتي ديمتي كان نماف للب دو ربي سيادة تاسيسو يرون دا نغافي آفيا جرين نغاري سيفاوا أوتواتا كميد أمين أوتواتا كانتي ربي نغرماتي كتي نغاد سيادة بيسو سنجدا والله دبي أكان أننا تبتو كان إني دبته يجورا نجاماتي كتربي سياقشوا إسلام ما حرك أبدا يون أي ستين دو أجت كنا إسلام ما كبت كان الدين اللي جرات تربين سيا تاسيس أكاسي ربين رتسي أتكسو غرسيادا أبو سنجدا كانوا وانتين جدو كان جالن دبتو إفهمنا أقول أتكومي ركيسنا غشة إن شاء الله تيمي